Konkolaataan gommaa 26 qabu kalaqamuusaa quba qabdu. Konkolaataan kun tajaajila geejjibaa malees bakka daakii bishaanii, dirree golfii xiqqaa fi bakka xiqqaa heelikooptaritti qubatu akka qabu himama. Konkolaataa addunyaa irratti dheerinaan gommaa 26 qabu isa duraati. Bara 1926tti konkolaataan dheerinni isaa meetira 18 ta'e waggoota 40 darbaniif konkolaataa dheeraa addunyaa ta'uudhaan galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmaa'ee ture. Amma immoo konkolaataan ajaa'ibaa Amerikaan Dream jedhamu kan gommaa 26 qabu hojjetamee gabaadhaaf ifoomee jira. Konkolaataan kun lammiilee Ameerikaan lama Michael Dezerii fi Michael Manning jedhamaniin kan hojjetame yoo ta'u yeroo tokkotti namoota 75 fe'uu akka danda'u himama. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa kun akka jedhanitti konkolaataan kun New Jerseytti waggaa tokko meeshaalee barbaachisoo yookaan spare partii isaa bitamee qopheeffamaa akka ture dubbatu. Sana boodas bifa ajaa'ibsiisaa amma qabu argachuudhaan galmee wantoota dinqisiisoo yookaas immoo World Guinness Record irratti galmaa'e. Konkolaataan addunyaa kanarraa sababa dheerina isaaf konkolaachisuun rakkisaadha jedhame kun dheerinni isaa meetira 30.5 akka ta'e gabaasa kana keessatti eeramee jira. Konkolaataan kun bakka siree, bakka daakii bishaanii, mana dhiqannaa ispaa, dirree golfii xiqqaa fi bakka heelikooptara xiqqaatti bu'u qaba jedhamee jira. Konkolaataan muuziyeemii konkolaataa Orlaandoo dhaabbatee jiru kun daandii qajeelaa qofarra oofuutu danda'ama jedha gabaasi kun.